السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجنتوتا في جالة تمتوتا هوردوتا غباياتو بي كيوتو بي كيسان غباياتو جچرا غباياتو براتي يرو كموجود فنو ون غرغرا سمبران غاترون كينن يادا تما خنا جچونيشي حالا جار سمنا في دلا بيجه كن كيست مالا كفكاتو ميشال بيجه كن كيست ترغمن بيتا في غرغرتاس تي غتي سافي كواليتي ساكم ترغچو اكدان دي تفتن دي فنو خنا كن فكاتن هيدو سا سمبران غاترون كينن يادا تما جچرا guyyaa har'aas akkuma gaafii keessanii kan ta'eef akkuma viidiyoo darbe irratti waadaa isinii seenee ture ammas odeeffannoo tokko badhee isinii dhufee jira warroonni yeroo jalqabate gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa yaadaa fi ergaa akkasuma haala adeemsa yoo qabaatan koomentii jalatti yaada keessan nu kaasiniin jira kallattii maan odeeffannoo isinii qabadhee dhufetti yeroo seene manicha suuraa irratti argaa jirtan kun man luukii 75 jechuudha luukii noormaaliidhaan kan ijaarame Bulukkeettiidhaan kan ijaarame jechuudha guyyaa kaleessa luukii 65 bulukkeettiin ijaaruudhaaf qarshii hamma akka nu gaafatu isin biraan gahee ture isuma irraa kan ka'uudhaan gaafii hedduu keessanii kan ta'e fi hedduun keessan na gaafataa kan turtan mukaanis ta'ee bulukkeettiidhaan manicha kan ijaaruudhaaf qarshii meeqa ta'a kan jiru qabadhee isin dhufee jira mukaanis viidiyoo ta'an irratti isin biraan gaa amma viidiyoo kana irratti bulukkeettiidhaan ijaaruudhaaf qarshii hamma akka nu gaafatu dhugeessa mana kan nu ijaaru qarshii hamma akka nu gaafatu fi manicha kan akkamitti diizaayinii akka godhamuu danda'u diizaayinii yeroo godhamu kutaa meeqa qabachuu akka danda'u kutaaleen kunniin hamma meetira hammam akka bal'achuu danda'anii fi saaluuniin isaa yookaan immoo hagichi isaa meetira hammam bal'achuu akka danda'u akkasumas immoo manicha kan ijaaruuf qarshii hammam akka nu gaafatu bittaa meeshaaleetiif ta'e ogeessi manicha kan nu ijaaruu danda'u akkamitti akka nu ijaaruu danda'u isin biraan gaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane warroonni nu walqunnamtanii ijaarachuu barbaadan nu dubbistanii manicha kanaaf fakkaatu akka suuraa irratti argaa jirtanii fi kanaaf kan kana caalaa bareedu hedduu isaa isin ijaaruu fi namoota isin ijaaru isin gochuu ni dandeenya isin jira. Kanaaf namoonni hedduun na gaafata turuun keessan yaadatama isaaniifis deebii keessan kunoo kana isin jecha kallattii maan odeeffannoo kanatti yeroo seenne jalqabarratti manicha kana ijaaruudhaaf akka margaa jirtan kun fakkeenyaaf afuurraan duubaan ol kaa afuurraan gati jira jechuudha jechuun isa jalaa kanarratti yeroo argaa jirtan dhakaan jechaadha. Dhakaani kana caalaa kan manneen ol kaanii ijaaramantu jira kun sammuu akkaataa teessuma lafa saniitti walumaa galatti manicha kanaaf dhakaan nu barbaachisu meetira kubii 34 yookaan ammoo qarshiitti yeroo jijjiiru qarshii 15,000 nu gaafata jechaadha. Dhakaa manicha kanaaf nu barbaachisu mana fincaanii dabalatee manichi kun luukii 75 guutuu isaa lafa isaa iddoo manni dhaabatu qofa jechuudha yookaan immoo haxiricha yookaan mooraa keessa osoo hin taane iddoo manichirra dhaabbatu qofa qarshii 15,000 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Maaliif namoonni tokko keessa isaas yookaan immoo haxira keessa mooraa keessa liishoo gochuu kan barbaadanis jira isa osoo hin dabalanne iddoo manichirra jiru qofaaf qarshii 15,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu simmiintoodha jechuudha. Simmiintoon akkuma guyyaa kaleessaa isin biraan gahe kuntaalli tokko qarshii 540 gurguramaa jira jechuudha yeroo kana gabaa irratti daangootee jechuudha. Naashinaal simmintoon qarshii 530 gurguramaa jira. Kana nama herreega kana isin hojjedhin daangooteedhaan jechaadha. Qarshii 540 gurguramaa jira yeroo tokko kana kuntaalli tokko gabaa irratti walumaa galatti manicha kanaa fi akka margaa jirtan kana keessa isaa dabalatee ala isaa irra ashawaa rukutuudhaa fi liishoo lafarra isaa gochuudhaa fi bulukkeettii lamaan jidduu harmaataan isaa bukeeffame kan itti galu walumaa galatti kuntaala 60 nu gaafata jechaadha. Kuntaala 60 kana gama qarshiitti jijjiirru qarshii 33 nu gaafata jechaadha. Ittaan suudhaan ashawaan barbaachisa ashawaan manicha kana nu barbaachisu makiina lama makiinaan tokko qarshii 6,000 jira qarshii 12,000 makiina tokko galchuu ni dandeenya yookaan immoo manicha kana nu gahuu ni dandeenya qarshii 12,000 iddoo kanatti gaafiin yookaan ammoo hirreen wal keessa isin harkaa deemuu danda'a. Fakkeenyaaf manicha guyyaa kaleessa isin hojjedhe luukii 65 makiina lama isin jedhee jira kanas luukii 75 kanas makiina lama isin jedhee jira. Walumaa galatti mana luukii 60 irraa kaasee hamma mana luukii 75 tti jiraniif makiina lama nuuf gaha jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf luukii 65 yoo ta'e makiina lama irraa tokko yoo binneen ga'u lama moorraa kanaaf lama bituun keenya dirqama jecha irraa yaafu inni luukii 75 kunis hin ga'u sin hanqatus tarii yoo raafe malee sin jiraan hanqatu makiina lama bituun keessan dirqama walumaa galatti makiina lama bituudhaaf qarshii 12,000 sin gaafata jechuudha. Inni taanu agrigeetiidha akkuma yeroo baay'ee sin biraan gahaa turetti koloonii fi biimee irraa ta'e agrigeetoo kana immoo xaxarii nu gaafata. Meetira kubii 7 nu gaafata jechuudha. Meetira kubii 7 kan gam qarshiitti hojjechiiru qarshii 7,500 nu gaafata jechuudha. Inni taanu iddoo konkiriitiin kun yookaan ammoo harmaataan xaxarii kana itti guurroo kana ammoo simmiinto fashaa walitti makame itti guurroo sibiilli jechuudha. Koloonii dabalatee biimii abbaa 12 fi abbaa 10tiin kan dalagamu jechuudha. Abbaan 10 beergaa 58 abbaan 12 beergaa 35 walumaa galatti abbaa 12 bituuf qarshii 10
29 nu gaafata. Abbaa 10 bituudhaaf qarshii 31 nu gaafata. Istaafaa bituudhaaf qarshii 3 nu gaafata. Kiiloo 30 nu gaafata jechaadha. Walumaa galatti abbaa 10 ta'ee abbaa 12 bituudhaaf feerrooni qarshii 60 nu gaafata. Istaafaan kun qarshii 3 nu gaafata. Walumaa galatti qarshii 63 waan sibiila ta'e fixuu ni dandeenya jechaadha. Ittaan suudhaan bilookeettiidha. Akkuma yeroo baay'ee simbiraan gaa turetti noormaalii fayyadamuu dandeenya. Karvii fayyadamuu dandeenya. Akka margaa jirtan kanatti noormaalii qarshii bilookeettii 4680 nu gaafata. Tokko isaa qarshii 10,000 gurguramaa jira. Karviin ammoo qarshii bilookeettii 1000 qarshii bilookeettii 180 nu gaafata. Tokko isaa qarshii 36 gurguramaa jira jechuudha. Walumaa galatti bilookeettii noormaalii qajeelaa kan ta'e qarshii 47 nuuf gaha. Karvii kan ta'e ammoo boca akka geengoo kan qabamu qarshii 6500 nuuf gaha. Walumaa galatti waan bilookeettii ta'e girgiddaa isaa alarraa ijaaruuf dabalate qorqoorroo olitti bareedinaaf kan itti fayyadamnu dabalate kutaa mana keenya keessa kukkutuudhaaf kan itti fayyadamnu dabalate qarshii 54 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Jiddumaan manichi kun kutaa meeqa qaba kan jedhuu fi fakkeenya bilookeettiin kun kutaa keessa muruudhaafis itti fayyadamna isin jedhee jira. Kutaa 4 kutaa 3 gara keessaatiin kan qabuu fi kutaa tokko alarraan kan qabu jechuudha. Manni alarraan inni qabu meetira 4 hamma meetira 3 walakkaa kan bal'atu alarraan balballi addatti kan itti dalagame qaba. Keessa isaatiin ammoo kutaa 3 kan qabu fi isaa giddu galeessaan meetira 7 kan dheeratu fi bal'inni isaa meetira 5 kan ta'e jechuudha. Baay'ee tokko bal'aadha. Kan of keessatti qabachuu ni danda'a jechuudha manichi keenya. Inni itti aanu balbala jechuudha. Balbalichi kuni kaaree 19.2 jechuudha. Maaliif alarraa inni kun balbala 3 qaba. Balbala xixiqqaa 2 fi balbala guddaa tokko foddaa ofirraa qaba. Walumaa galatti kaaree 19.2 kaareen tokko qarshii 2,800 dalagamaa jira isiniin jedha. Balbalicha sibiila kana qofa dalasiisuudhaaf qarshii 54 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Inni keessa manaatiin jiru qarshii 8,000 kan dalagamu tokko isaa isin gahaa yerootti galfattan. Warroonni lama barbaadan qarshii 16 isin gaafata. Warroonni tokko barbaadan qarshii 8,000 isin gaafata. Sadiinittu galchuu warroonni barbaadan qarshii 24 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf an tokkoon isin hojii tokkotti kutaa bultii qofatti yoo galfattan isin gaha akkan isin herreegetti jechuudha. Akkuma akkan herree kanatti hojjedhetti tokko isaa galfattan qarshii 8,000 isiniif gaha. Walumaa galatti yeroo itti daballu qarshii 60 62 nu gaafata jechaadha. Balbala keessatti kan alarra qarshii 62 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu gilaas burcuqqoon daa'utiin balbala alarraa kanaaf fayyadamnu kaaree 12 jechaadha. Kaareen takka qarshii 1,700 gurguramaa jira. Qarshii 1,800 kan gurguramaa jirus jira. Walumaa galatti qarshii 21,600 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Ogeessa nu galchuu dabalatee bittaa sa'aatiif daa'utiin kun qarshii 21,600 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Inni itti aanu gubbaa isaa irraan girgiddaan isaa ammoo jilli isaa muka bilookeettiidhaan haa ijaaramu malee gubbaan isaa irri muka hamma ta'e nu gaafata. Muka kanaaf qarshii 12,000 yoo qopheessine yookaan qarshii 12,000 yoo binne nu gahuu danda'a jechuudha. Mukni kunniin kan akkamiiti isa jedhuu fi isa ogeessuma ijaaruuf dhiifna namni tokko ijaaruu hin danda'u jechuudha. Kutaa biyya keenya keessatti bakka baay'eetti yookaan kutaa Oromiyaa keessatti bakka hedduutti kan ijaaramu. Akkasuma Oromiyaa keessaa baay'eetti naannoo biraattis ijaaramuu danda'a. Ogeessi manneen kan inni ijaaru ogeessa garaagaraati waan ta'eef akkaataa filannoo isaatiitti akkaataa isiniif ta'a jedhetti haala naannootiin wal qabate muka isiniif ta'u yeroo sanitti bituu dandeettanii mukkeen kunniin irra jireessan olaanaa akka jedhame qarshii 12,000 isin gaafata jecha warroonni magaalaa irraa bituu barbaadan. Namoonni baay'een baadiyyaa yookaan ammoo naannoo baadiyyaatti bituun gatiin isaas kanaan gadiin ni bu'a. Kan ofii keessanii qabaatanii ofii keessanii mana keessan yookaan maatii keessan biraa fiddanii kan itti fayyadamtanis jira. Warroonni bituu barbaadan qarshii 12,000 yoo qopheessitan isiniif gaha malee isiniif hin hanqatu isiniin jechuu barbaadeeti. Inni itti aanu mana fincaanii kunis alarraa qaba keessa manaatii hin qabu jechaadha. Alarratti warroonni barbaadan qarshii 15,000 xumuruu dandeettan qonna isaa dabalate meeshaalee irratti dalasiifamu simminto ashawaa dhakaa kanas dabalate qarshii 15,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Inni itti aanu kornisiidha. Manichi kun kaareen keessa manicha kana warroonni seeraamikii galchuu barbaadanii fi warroonni kornisii galchuu barbaadan 114 jechaadha. Kaareen isa 114 yeroo kana gama qarshiitti jiru qarshii 46 kornisiisa jigsamii bifa bareedaa ta'een galfachuu dandeettan jechaadha. Dizaayinoota akkamitti akka jiruu fi qarshiin isaa akkam akka ta'e meeqaan akka dalagamu fi akkamitti akka dalagamu viidiyoo itti aanu irratti qabadhee isiniif dhufa. Kanaaf qarshii 46 yoo qopheessitan manicha kana guutuun isaa kutaalee hunda isa alarraa fi isa keessa mana hagicha keessa walumaa galatti qarshii 46 kanaan dalasiisuu ni dandeettan yookaan xumurachuu ni dandeettan jechaadha. Inni itti aanu waayar shiboodha jechaadha. Shiboon elektiriikii manicha keessan keessa harkistan qarshii 6,500
inni asirraa fi qorqorroon manicha kanaaf nu barbaachisu luukii 75 yookaan qorqorroo firee 75 tokko isaa qarshii 360 gurguramaa jira yeroo kana gabaa irratti inni sadarkaa tokkoffaatee fi cimina hedduu kan qabu jechuudha. Akkasumas furdinni hedduu kan qabu qarshii 30 isin gaafata innis qarshii 30 yoo bittan isiniif gahuu ni danda'a. Walumaa galatti meeshaaleen kunniin jalqaba isaarraa dhakaa isaarraa kaasee hamma amma qorqorroo isiniin jedhee kanatti bituu yoo barbaadan yookaan immoo warroonni bittan qarshii 405 yoo qopheessan bittaa meeshaalee qofaa isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Inni taanu ogeessi manicha kana nu ijaaru qarshii hammam nu gaafata meeshaalee qarshii kanaan binne ogeessichi nu ijaaru qarshii hammam nu gaafata si jedhu qarshii 140 yoo qopheessitan ogeessichi isin ijaaruu danda'u jechuudha. Kan ammoo qarshii hamma kana isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Ogeessichi hundinuyyuu sadarkaa qaba jechuudha. Yookaan ammoo ogeessa tokko hojjetti kennitanii qarshii kanaan isiniif hojjetee meeshaalee kan ofii bitattanii qarshii kanaan isin hojjetee isin xumuruu danda'a. Kanas yoo hin taane ogeessi feerroo hidhus addatti, ogeessi bulokkeettii kaa'us addatti, kan mana fincaanis addatti, kan korniisii galchuus addatti, kan feerroo hidhus addatti hundi isaanii adda addaanis yeroo shallagamu qarshii 140 kan hin caalleedha jechuudha. Nama tokkotti kennitaniis qarshii kanaan isin hojjetee isin xumuruu ni danda'a. Akka mana mukaatii miti kun baay'ee rakkisaa miti nama tokkochi ijaaree xumuruu ni danda'a jechuudha. Kanaaf qarshii 140 ogeessaaf isin gaafata. Walumaa galatti ogeessaaf kaffaluu dabalatee bittaa meeshaaleetiif manicha kana ijaaree xumuruudhaaf qarshii hammam nu gaafata kan jedhuuf qarshii 545 hamma qarshii 500 fi 50 isin gaafachuu danda'a jechuudha. Dhiifama qarshii 450 jedhee qarshii 545 amma qarshii 500 fi 50 yoo qopheessan manicha kana xumuruu ni dandeettan jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya viidiyoon guyyaa irraa qabadhe isin dhufe kana hanga ammaa hordofaa turtani viidiyoo biraatiin amma walitti nagaan nu turaa isin jedha.